waan onnee teenya yoo onnee irraa buqqee onnee keessa bu'e nu fayyade jee yaadu. Onneen namaa tun yookaan qalbiin namaa sammuun namaa tun akka qodaati yookaan akka weelkaati. Akka haasa namni waatti dhuguuti. Yoo waan faayidaa qabutti guutte waan faayidaa hin qabneef bakka dhabdi. Yoo waan faayidaa hin qabnetti guutte waan faayidaa qabuuf bakka dhabdi ijaan. Yeroo takka keessatti weelkaa tokkotti haasa tokkotti dammaa fi khal waliin guutuu hin dandeessu. Yoo dammatti guutte khaliif bakka dhaba. Yoo khalitti guutte dammaaf bakka dhabaa jaan. Akkana jechuun wanni waan kana fakkeessaniif qalbii namaa keessatti ifa iimaanaatii fi dukkanti macaasiyaadhaa wali qabamuu hin danda'u jechuudha. Qalbii tee takka iimaana, qur'aana, jaalala rabbii rasuul, ilmii faayidaa qabdu, zikrii rabbii, hujii gaggaarii itti guutta. Yoo hoo haasidummaa, ibaadaa irraa dagachuu, waan faayidaa hin qabne shaaqaluu, boona, waan haamaa kanatti guutta. Gaafa waan haamaa kanatti guutte qomti tee yookaan onneen tee ilmiidhaaf, ibaadaadhaaf bakka qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf hayyoonni islaamaa akkana jaan. إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. قلبين تي يو حقانين شاغلين باطلان سشاغلتي يو هجيدانين شاغلين هجيد أبو مان سشاغلتي يجو. خناف قلبي تينيا وان غاري قوتو راي الرمني خينيا ديريرا عمل خينيا تولا إبادة في واني غاري هندنو لافتي هجين تينيا في عمرين تينيا سبرخا قرأتي يجو. خنافو وبولي سخي قلبي تي وان تقوتو في لدو وانا تي قلبي تي تقوتيتو شفيرة يزين ديما. أمس علماء الإسلام أكنا جان قلبين أك أورو تجان أورو قمدي فجأفتو قمدو مرة مرات يو قمدي تفجأسو بات دچين بكسون حرام يوخا قرى يوخا بنجي مغرسيتي يجو. خنافو قلبين تي يو إيمانا في علمي في ذكر ربي اتفجأفتي حكمة رحمة وانغا غاري مغرسيتي يوني في خنت فجأسو بات قلبين تي بلاش انتيس وني سي مغرسيتو شبهات شهوات واللبون ما فيتو يخاهو وان مرة والفكاتو خنا مغرسيتي جيجو. قلبين نما أنين نما وولي فالا ولي كبتشون دنديسو خيري ولي كبت شري في الرأي التستي شري ولي كبت خيري في الرأي التستي يجو. ربين قرآن ساخي ستة كنجا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واني وان غاري رئيسان أقوكي قلبي ساني واني أقوكي وان إسان هجتنتو قلبي ساني أقوكي يجا بديلي إسان هجتنتو قلبي ساني أقوكي أكا خيرين كيبل لقودي يجا. خناف bakki namni tolchuudhatti akka yaadda'uu qabu qalbii isaati. Gaafa ati qalbii tee qur'aana, iimaana, zikrii, ilmii waan faayidaa qabu guutte qalbiin tee tapha waan lubbuun namaa feetu waan faayidaa hin qabne ofirraa ittisti. Nabiin keenyas alayhi salaatu wassalaam hadiisa sayyii keessatti akkana jedha. Alaa wa inna fil jasadi mudgha idhaa salahat salaha al jasadu kulluhu wa idhaa fasadat fasada al jasadu kulluhu. Alaa haloo haloo na dhagayaa jedha. Qaama namaa kana keessa waan hanga shiilchoo foonii takkaa jira. Tayoo isiin tolte qaamni hundi tolu. Tayoo isiin badde qaamni hundi badu. Wanni sun qalbiidhaa onnee namaatii jechuudha. Namni aqlii qabu hayyuun qalbii isaati eega. Qalbii isaa akka mana isaa eeggatutti eega. Akka wanni hin taane mana isaan seenne. Akka wanni ma'anaan qabne mana isaan seenne. Qalbii teetiisu jechuun hayaata kee jiruu teetiisuudha. Namni qalbii isaa tiifate rabbii isaa diin isaa duniyaa isaatis waliin tiifate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.